كان تلفوز الكلام نتدبي تمون نتدبي توتيني نتدبي تمون نتدبي توتيني بقى أنا كمان ليس كبنيس مالوية جرب بسبب كان كنا كمالوية دقيقة فتنا تبوز تبقى إيجي سيمبربادو سنجتة سيمبربادو سنجتة ያሳዝናል በጣም ጊዜ ሲወጅ እንደበርስ ተንፋና አዘን ሲሳመና ጊዜ ትጃለላላቴ ፊ እሺ ጃለቴ ከራ ከነራ አዱ ከነ ከሰ ዱባይ ከሰ ደም ተነጠ ሰንደውሽቲ ቢቴ አፍየርቴኒ ወላሂ ባይኤን ተዘነ ገሩ ባይኤ ጎፍታን ሲፋዲ ሶዲ ባይኤ ጭቦ ወጀቴት አከሰ ዋወጅ እንደበርሰንት ነው ጎበር ቀላል ማነማን ጉባ ወጅ እንደበርሰ ማሪ ነማን ጉባ ባይ ነማ ጉባ ማለና ነጉቦ نقوبة سريت نقوبة برا نمت ما دوغرون قب والله باي نقوبة سريت كوفتانسي فادي سوديني جاللو ما كيسا سغشتي ديشون شيتي يو باي اما نقوبة نام باي اسيكا كانت ابشريتي دبرتي جال ترغتاتي وان تقول نفسفسين جدي غير سبورت جچوتكي غير هوجي جچوتكي دبرتي مو سيفان فيدغين ارغيات جالله كرا دامباتي توربيلا ما بيچال توربيلا ما گدوتي مو جالله انقنسو سيغله يومي دمتا تاي مالي نما سنس ميتا تاي مالي جالله چومون دندس suusuudhaan immoo wal fuudhaan naan dhiira birrii qabu malee barbaadu naan jette suusuun immoo nama silaa suusuun si boosisuu kan ka'e miskiina wallaahi. Baay'ee marcaa baasii baay'iste dhaaba jettii birrii jettii. Shewwan hunda laalti dhaabarraa amma maal fuutii dhaabbina keessa maal fuutii dhiirri yoo dhiira ta'e gahaa miti. Akka haadhaatti nama azan ta'an akka abbaatti azanuuf barbaada malee qabeenya. Suusuun immoo birriin qabdu taananii dhiira birriin qabni hin jaallattu suusuun. Luguma jero settene mau buku adanya kok tinam beka fan sinja deh. Wallahi muskilah. Amma tiwa sanin ranfate jirenya kira jirate wala burako malika. Dubartii makan jedhamu biyya lafa kanarraa ranfatte jireenya kee tokko tiwa jirate wayyu dhiiftee dubartii. Yoo alla akkasii yoo ta'e jedhes yoo nama malee immoo hin jiraatamu bara yoo miyyoo ta'an nama malee jiraachuun ulfaata. Birrii meeqa kaffaltee dhufteeti Dubaayii nam? Meeqa kaffaltee dhufte? Meeqa kaffaltee dhufte? 250. 250 isa hojjette isa kaffaltee dhufte kanaan deebisteetta baricha deebistee wanni gooteetta. Abbasaaf deebistee taliqiidhaan dhufte moo kan maaliitiin dhufte? Haraa saluma kii anan dhufe. Deebistee hojjette buukii kee ragasteetta akkuma 250 hojjette ittiin biyya Dubaayii dhufte yeroo gaarii dhufte amma kodhee 700 iyyuu galeera bara. Namni tokko 700 gadi dhufu gara Dubaayii nam. Ati yeroo bareedaa dhufte kanaatti waan afaan kaadhuun barbaadadha qofa. Waan nyaata. Miskiina wallaahi baay'ee nama azansiisa dhugaa. Sinjaaladha jettee dhiira tokko sobdee deemuun ishee garuu baay'ee na gaddisiisa. Qabshiriitiin fuusisaa fakkaatu hojii kee jedhuuti birrii kee walitti qabadhama fuudhaaf yeroo marran jiru sirbisduu kana beeziin ta'e. Ayya inshaallah rakkoon qaba. Madaamin tasaafartee deebite xinnoo hojiin natti baay'ee taara badaa laayivii irratti na argaan jirtu miti. Madaamin tasaafaree deebi'e. Haala inni mijeeffadhee waan tokko sirreeffadhee itti kaafuudhaaf yeroo matti amma garuu gidduu kana naan mijatu. Esh ayitoo. Dubartiidhaaf immoo bootaan laati. Esh. Abbootiin keenya xaaliyaanii hojii waliin waraana jammaranii turanii bara biyya keenya fudhachuu dhuftee nan xaaliyaan. Siigalee moo singate? Naagalee. Dubartii tokko fitee siq ettee immoo boo'inati akka dhiiraatti qofxanne bakka dhiira ta'eeti. Dhiirri qofxaanaan nan deema jennaan mataan galagala ittiin jedha. Taa'ee dubartiidhaaf hin bu'u. Ati immoo teessee dubartiidhaaf akka ta'e boosuun barbaadatti dhiiradha waan taateef bootaa dhiiraa taphadhu bootaa dubartii osoo hin taane. Atuma dhiirri dhiisee deeme iyyuu dubartiin ishee dhiisee deemte iyyuu mataan galagala jedhee cinee babbareedee wayyaa saffatee footoo isa gagadhiisee caalee argama malee taa'ee hin bu'u. Namni immoo taa'ee bu'e immoo xinnoodha yeroo hundaa. Sitti meera garuu dubartii fattee akka teessee hin boonye laati. Katiin dhaabattee haftatuun fuudhinillee cimaa dhiiraa ta'e jabaa dhiiraa ta'e. Lifisfis hin jedhin jaalalli lifisfisii nama gochuu danda'a. Jaalalli nama mara achi teessuu sirratti argean. Garuu harkaan laatiin miskiinaan sokkee wallaahi.
Madarratti madaa dabaltee fi hawwii maa baarsitaati jajjabeessi malee. Nyaaran godharee. Isuma yuutu jaalala keessaan ba'iini nama biraanaa barbaade naan jedha bar. Miskiina wallaahi. Marindu more bagali kilikisati. Awi, ani garuu dhagaye ani dhiibbee akkasii garaadha. Jajjabeessi bagali kilikisati. Abdi mee obsi muyiti kee irratti kaa'adha. Abdi miyuutu godhe yookaan immoo buuta. Thank you. Amma akka mucaaree fi kana hawwi akka mucaaree fi akkana ani na ajaa'iba beektaa namni tokko akka inni barbaadamu yookaan akka inni jaalatamu yoo barbaachise jechuudha. We are in 20th century, no? Amma inni akka dhiiraatti ciinee jiruu isaa jijjiree, you know, bakka wayii ga'uu qaba. Yeroo sana akka inni barbaadamu ofirratti argaa inni. Akkamitti ilmi dhiiraa akkasii mucayyoon jaaladhu kan akkas nagattee deemte akkas jedhee bu'uun qabu inni maaliif inni maal godhuu qaba siffaan maaliif nagattee deemte maaltu na irrate so bakka san inni sirreessee akka nama barbaadamuu qaba beektaa amma ijoolleen tokko maa godhu beektaa asitti iyyuu biyya kanatti iyyuu jechuudha itti fakkaata jaalaluma qofa itti fakkaata waan baay'ee sirraa barbaaddi. Waan baay'ee guutamuu fi qaba. Atis akka dhiiraatti jechuudha. You know, isin sitti boonuu qabdi. Malee amma fakkeenyaaf I don't know, you know, it's like gowwummaadhaan jedhee yaada beektaa. Namni ani kadhadheeyyuu mana shariitti godheeyyuu waamne dheengadda kadhannee ni adaraa kee mucaa kanan barbaadamu hin barbaadu namni kun si jaallata jennaan ani hin barbaadu itti sokkite isheen uummata beeka gidduutti akka hin barbaadne dirqama jira yoo barbaadne hin barbaadne. Karaarra deeme dhaqeenii shaawarmaa bitaa fi ture ani aduu keessa deeme jaalala isheetiin maraadhe mana ijaazaa tokkorra mana ijaazaa tokko mana kiraayirraa mana kiraay jijjiiraa fi ture naan jedhu. Innaan kun jaalalaaf gatii kaffalte dhiisannaan jireenya nu wajjin dabarsine jireenya irraanfatamu miti naan jedhe. Waan tokko bari mucayyoon tun nama isarraa wayyaa argatteerti that's all. You know? So inni immoo of jijjiiruu qaba waa'ee makanaa dhiisee iyyuu jireenya ofii jijjiree you know it has to be a man you know malee ganaa isiif booyaa yaa rabbi kiyya dhiifama nu godhigaa. Amma bara is like you know wannoon keenya iyyuu waliin gitu beeta amma lakkoofsi keenya gabaabateera beeta warri dhiiraa kun hin jirru bara kanarrattu mucaan kun hin bu'aa rabbi jedhi. Rabbi dhugaan sin jedha bara amma yeroon xiqqoo ulfaateera beeta inni ganaa amma nuti ijoolleen dhiiraa jechuudha dhugaa jechuudha. Ilmi dhiiraa gaafuma uumama irraa kaasee jechuudha it has to be fight life wajjin wal dhaansoo kan wal qabachuu qaba beektaa dhalaa wajjin osoo hin ta'in durba wajjin osoo hin ta'in jiruudha jechuudha. Amma he is a provider you know isatu waan hundaa dhiyeessuu qaba isarraa eeggama. So inni immoo bakka san jechuudha waan hundaa jechuudha haga danda'u xaaree ifaajee jireenya isaa jijjiirree yeroo san inni kafeedhe barbaadee argachuu danda'a. Garuu bakka waan qabnetti maal godhaa isa wajjin rakkachuuf dhuftime kabiraayyuu barbaadaa jira miti mucaan kun hin barbaaddu maal rakkatee isa wajjin rakkachuu barbaade isin maal barbaade isin kanama isii bashannansiisuu kanama isii like biyya irraa naannee isii oli gaddeemuu nama akkasiidha malee mucaan kun is bad you know anyway ardii keenyallee bakka akkasumatti of eeggachaa. Haalaan jedhe beektaa kiiloon kee meeqana lubbuun jedheni kiiloo 100 kiiloo 100 baatee deema Dubaay. Eenyu jedha? Mucaamma. Kiiloo 100? No. Hojjaan isaa meeqa laata? Hojjaan isaa gabaabaadha. Dheerinaan qabu gabaabaadha. Inni furdina qaba. Furdina qaba nan biyyumatti furdaadha naan jenna rabbi sodaadhutti dhaqee ispoortii jammarii. Waa'ee dubartii jedhamu fageesserraa fageessa ispoortii hojjettee jireenyi kee qayyaramaa deemaan jenna ispoortiin faayidaa maalii qaba isheen itti fidi malee naan hin jedhu.
I guess mucaan kun jechuudha isii malee kanaan dura kabiraan beeku jechuudha. Isii marraa qammase. Waan inni balleesse maadha qoy baganii yaadachiifte. Kan isa jaallatu tokko jirti bareedduu wayitii TikTok irra fiiddee footoo isaa poosti gochaa oolte. Isheedhaan sin barbaadu jedhee kan inni barbaadu immoo ari'a kan inni barbaadu immoo isan barbaadu. Sigala kan inni barbaadu isan barbaadu kan inni barbaanne immoo kan isa jaallatu baay'inaan tokko jirti. Kan kanattu illee ijoollee isaa barbaadu. Laayitiin akkasi beeta. Achitti wal darbani. Akka dhiiraatti immoo si waame kun siifan gaafadha na biratti sittaa himtuuti niitiin kun siif hin taatu dhiisi jedheen gorsi. Saayitii lamaan gorsi taa'ee mafaana dhukkubutti. Ishannee walii gallee kaane amma immoo iyyuu cinqatii keessaan baane hawwii. Yoo tafarratti hojjette malee duraan dursa ispoortii dhaqin lafa deemi walakkaa saayitii miilaan zimma dhiikkatamaa kee deemi ayidii qabdan jedheen nan dhaga'u. Manuma taa'ee bu'a. Silaa amma inni waan godhuu qabu tokkoffaa dalagaa sirriitti dalaguu qaba. Lammaffaa of lukaaftar godhuu qaba. Sport isa dalagu amma ini 100 kilogram jedha 100 kilogram sila ini sila kuntara mo mali ni kuntara sonta gotara minani gotara minati nakan ani motti mera di sportino jenne jirenya fillen ta'u jedherani di sportino jenne. Thank you so much dhugaatti kuno abdi dhageetterta. Ani gara kootiin ispoortiin jaaladha. Ani am like ispoortii sirriittiin dalagaa. Ammaa miti sanuu ani ijoollummarraa kaase. Ijoollummarraa kaase. Amma waan hunda bakka guutame kanatti immoo akkamitti jiimiin deemne duraanuu biyya sanaayyuu biyya jiimiin jirre sanaayyuu akka gaariittiin dalagaa ture. So gym is very important. Abdi mo. I can't tell, you know. Namni sporting dalene fuula irraa beekani waan. Kanti valis. See, yeroo tokko sitti maani dagai ani hojjaan kiyya dheeraadhe beeta almost meetira tokkoo fi 83 like. So hojjaan kee dheeraadhaati? 1 meter 82